Na ammallee akkuma itti fufeetti jira. Obboleeyyan kiyya wantoonni ani isin jechuu barbaadu. Diigaa manaa kun ammas dhaabbataan jiru. Hiyyeessi midhamaa jira. Gaafa duraa deebisii ijaarii jedhanii kaartan sii kenname. Dhagaa jara. Lamaffaa in ijaarti. Sadaffaa deebisanii irraa diigan. Ammallee arfaffaa isheen deebitee lafuma sana irratti sii kennine jedhanii kaasan lafa shikaalii dhaamne jedhanii. Jarana ummanni keenya biyya keessa jiru keessattuu hiyyeessi yeroo ammaa kana dhumaa jira. Wallahi billahi dhumaa jira. Viidiyoo akkatti waraaban namatti hin dhiisan. Tokkoffaa naannoo diigamu san poolisiin marfamee jira. Hiyyeessi yeroo ammaa hiyyeessi jechuudha. Hiyyeessi dhumaa jira. Diiga manaa kun maaliif dhaabbatuu didi? Maaliif nurraan dhaabbanne? Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jecha. Anillee nagaa kooti alhamdulillah galata rabbii jarana nuti akka taanu beenu. Viidiyoo kana share godhaa, like godhaa. Namoota hunda biraan ga'a. Sababni isaallee maaliif hojjettanii namni mana caraqaa keessa jiru uf gatee akka hin teenne meeshaa isaa meeshaa gaggaarii sassaabatee bakka tokko yookiin gara baadiyyaatti galfatu yookiin bakka tokko kireeffatee qabaatudha. Ani wallahi duuta kanatti dhagame jechuudha. Kaleessa yeroon arge ija kiyya kana gaafan argu gaafa hiyyeessi imimmaan isaa kana ji'a ramadaanati. Yeroo akkatti boochisa rabbiin isaan isa maaliif hin dhaabbanne wanni kun nurra hamma yoomii sila lafa caraqaa jedhamee diigamaa jira. Duraan mootummaan gaafa lafa diigu yeroo mallas keessa lafti gaafa diigame ka'amee sii kennama. Itti deebi'a lafti sii kennama. As deebi'u hoo deebisi amma siistama isaan godhan siistama addaati. Namoonni lafti irraa diigame immoo maatii keessa warroonni viidiyoo kana dhageetta warroonni lafooti caraqaa qabdan. Wanni suni yoo diigan tokko mana tokkotti ka dhufu ta'e waraqaa eenyummaa isaa dirqama qabaachuu qabu. Waraqaa ragaa eessa? Ka irrasi xalayaan ergame ka mootummaan manni kun haa diigamu safarri yookiin kun magaalaan kun haa diigamu jedha waraqaan jiraachuu qaba. Amma ol kaame poolisiin hin dhufa shuguxi hin qabatanii gama zuura hin dhaabatanii titti godhanii hiyyeessa boochisan. Akkamitti ta'a wanni akkana? Maaliif ta'a amma wanni akkana? Seeran qabu nurraa diigame eshi kaasnana silaa irraa ka diigame warra ayyir kaartaa qaba ayyir kaartaa qilleensarra hin jirtu jedha odeessaa baan jechuudha. Silaa akka seeratitti kaaree shan maan taane yookiin 80 gad xiqqaatu maan taane silaa hiyyeessaaf qoodamuu qaba. Dhiini hiyyeessaa kun immoo jarana wallahi billahi maal jettan jedha. Mootummaan kunis hin kufa yookiin kana caalu dhufa yookiin immoo ka biyya kana dabarsutu dhufa. Kuni karoorri mootummaan ama baasu kun ana gadi nan buune. Hiyyeessi gaafsan maal ta'a magaalaan gaafsan hin buqa. Yoo abbaan haftaame abbaan qabeenya bichaa ta'e magaalaan hin guddati. Magaalaan hiyyeessi keessa hin jirre gonkumaa hin guddattu. Hiyyeessa ka keessatti daldalatu. Ka bitaa mirga ka feestaalee gurguratu ka maal gurguratu hiyyeessa. Hiyyeessi kun gaafa keessaa gale hoo maal ta'a? Uummanni maal ta'a? Ishi magaalaa haftaamii bichaa magaalaa abbaa qabeenyaa bichaadha. Maal jechuudha? Kun hedduu takkatti nama dhiba. Wallahi nama dhiba jechuudha. Ani dhugaa rabbi yeroo ammallee deemee gisee kan karaa sababeeffatu. Amma karaa hin jedhamu. Sistemni karaa akka ta'e hin beeku. Wallahi hin beeku. Karaa jedhan. Amma ganda keessa diigamaa jira jechuudha. Gaafuma duraatu maaliif nama kanaan ijaaraa jedhan jarana. Amma warri ijaaree ka'ime meeqa kamtu handaaraa keessa deemee bolokkeetta kararratti caccabe guure waan keessa ciisu waan matama isaa kana keessa ol kaa'atu. Kanarrattu akkasittuu bara naxaa miti. Diisisanii ka'anii ammallee deebanii gaafa sirraa diigan maaltu sitti dhagama? Kuni bar nasbee kee guyyaa adiin uffannisi jechuudha akka natti fakkaatu taanatti jechuudha. Nasbee kee guyyaa adiin uffannisi. Bakka. Ani biyya arge biyya akkana argeen beeku. Biyya akkanatti itti taphatamtu argeen beeku. Biyyi kun biyya itti abbaa itti taphata jechuudha. Aangoo qabaate taanaan abbaa fedhe barri kuni mootummaa odoon taane warroota hidhattoota ganda keessaa ta'uu danda'a hin beekamu. Waraqaa kan qaba waraqaa diigaa kan qaba dhufaniitu irra dhaabanii makiina miti qajeelchuu qofa yaafadha meeshaa keessan keessa. Eessa dhaqa namni kisee ammaa kana? Jarana bakka buluun qabu meeshaa bakka fidatuun qabu. Afaan isaa soo wallahi rabbiin hin dhiisu jechuudha.
hiyyeessa nama miidhe rabbiin isa miidha. Har'aan malee wanti hundi guyyaa eeggatti jechuudha. Guyyaan ni dhufa bara. Hin turu hin dhufa. Yeroon ammaa hin dhufa. Dhugaa rabbiin isiniin jedha. Gaafa dubartiin ulfaan, gaafa dubartiin daa'ima, gaafa jaarsi mataa harri jedhee akkatti mataa qabatee boo sila ani ka jedhu kun warruma poolistoota sanatti kunummaa dhagamuu dide. Ara inumaayyuu maal jedhan nuyyuu nurraa diigame. Isaan isinirraa warroota poolisaa kanallee hidhattoota gandaa warra irraa diigamu hin argata dirqama jechuudha. Hin argatan isaan. Hiyyeessi hoo maal argata? Eessaa fuudha mallaqa kana jireenyi qaala'ee jira. Akka itti bayee galuu wallaale. Namni waan biraa dhiisa goommana bitachuu dadhabaa jira. Dinnichaa bitachuu dadhabaa jira. Shunkurtii bitachuu dadhabaa jira. Shunkurtiin takkittiin kiiloon takkittiin shunkurtii meeqa? Birrii 50. Birrii 50 dhiisiti ati. Goommanni hidhaan takkitti wanni hagattii tana cubbuxxoota nan goon birrii 30. Ishi kanaan bittee ati akkamitti jiraatta? Hammam nyaata cubbuxxoo takkitti namni maatii qaba. Ani ka jedhutu kana jechu kana dhibetu kana. Yaa jamaa namni biyya kana dubbatu tokkollee hin jiru. Dhugaan isiniin tokkollee hin jiru. Ani akitti keessa jiraannu bicha jireenya biyya keenya kana keessa akka jiraatan bicha hin beeku. Kun amma nutu yoo mala yaani nutu amma namnumti biyya kana keessa jiru namnumti duraan lafa biyyaan baandee minuyyuu biyyuma kana keessa akkamitti jiraanna? Akkam taanii jiraanna? Isini galee waan akkasiitu jira jechuudha. Ni ulfaataa bar jiraachuun biyya kana yookiin haftaamin tokko amma mana labiyyaan baay'ee biyya kana keessatti lafa bitachuu hin dandeettu mana bitachuu hin dandeettu. Lafa bitachuu hin dandeettu manas bitachuu hin dandeettu. Saraaha yoo dhugaa dubbanne. Kana jechuudha obboleeyyan kiyya kana gochuun hin ulfaata. Akkit umri keenya guutuu biyyuma ambaa dalaynee ji'a takka lama sadii galee biyya laallee hoo deebine warroonni biyya ambaa jirtan fakkeenya yoo deebitan malee jireenya biyya kana hin dandeettan. Ani biyya kana keessa teettanii lafa bitachuu biyya ambaa keessatti fakkeenya Dubaay keessatti waan dalage eegalamee jira. Ati waraqaa heeyyamaa qabaate taanan dalagatte taanan nama lama yookiin jiraatte taananii dalagatte mana kee bitachuu hin dandeetta Dubaay keessatti. Biyya kana keessatti bituu biyya san keessatti bituu irra nutti tolaan. Bakka maali meen biyya kam qabanii biyya kana keessatti bitan? Namni saantii takka siin kennine erga lafti kun sirraa diigame namni kaaree 80-70 siin kennine waan mataa keessa ol kaa'attu akkamitti jiraatta? Maal dalaydee jiraatta? Hojjetaan hin jiraata sirriidha. Hojjetaan mootummaa hin jiraata. Kiraay isaa kafalattee qoonqoo isaa hin dadhabu. Kiraay isaa kafalattee qoonqoo isaa hin dadhabu. Kanarraa kaafee immoo hiyyeessi biyya kana keessa jiraatu hin dadhabu. Gaafa hiyyeessi hin jirre akkuma isiniin jedhette magaalaan tamoo guddachuu hin dandeettu. Gadi bu'aa dhufti, hir'ataa dhufti. Gaafa hiyyeessi keessa hin jirre. Biyya ambaa fakkeenyaaf biyya ambaa kana kan guddinni isaanii agarsiisaa jiru. Ani mootummaan kun akkamitti yaadadha kana dhibee bara. Fakkeenya biyya ambaa ka guddisaa jiru maa inni jiraataan biyya baqataa biyya ambaa keessa jirudha. Mootummaan Saudi waan isin ajaa'ibu. Gaafa dura gibirri daa'ima irraa qabee haga beetisaba haga baramu jedhe ummanni Suudaanii, ummanni Misrii, ummanni Maalii meexanna biyya uumamni kun saab jedhe keessaa ka'e. Namni hojii mootummaa hin qabne akkas jedhee karoora baasa. Namni hojii mootummaa hin qabne gibira gabbaruu qaba. Namni hojii mootummaa qabu immoo gibira hin gabbaru daa'imman isaati irratti. Waan keessattumaatti marratti fudhate baqataa achi keessa jiru irratti fudhate. Ummanni saab jedhee keessaa gale. Gaafa ummanni galu biyyi sun kufaatii guddaa agarsiisaa dhufte. Yaada maqaan irra taree waa hunda a'atti malee qabeenya qabdiif malee miidhama guddaa keessa turte. Warroonni beekan hojjettoota mootummaa irraa hir'isaa dhufan muraa dhufan damoos isaanii ka duraanii caalaa. Sababa maaliitiin kufaatii agarsiise biyya takka kakaasu Dubaay kakaasu amma maa inni jiraattota biyya san keessa jiran adda. Daldalaan si kaasaa waa hundaa si kaasaa hojjetaan si kaasaa. Mootummaan keenya maaliif kana wallaalaa? Hiyyeessi baadiyyaarraa gabareen gaafa magaalatti gale magaalaa guddina turte dhufa. Biyya guddataa deemtudha. Ila Sumaalee yeroo as keessa jirtuu fi yeroo Sumaaleen as keessaa kaate garaagarummaa jira.
biizinasni yeroo saniin fi amma garaagarummaa qaba. Kana maaliif yaaduu dadhaba? Biyya faranjii maaltu kaasamaa jechuu dadhaba? Biyya arabaa maaltu kaasamaa jechuu dadhaba? Har'a yoo aangoo qabaate manuma namarraa diiguun maaltu fide? Barmanni suni naxaa keessan taa'u. Ifaatti hin gabbarta, bishaanitti hin gabbarta. Ji'aan jechuudha. Kanarratti ji'aan guyyaa 17 yookaan yookiin qoxaarii sirraa murama. Ifaarratti. Biyyi keenya biyya guddattuu miti ammallee jechuudha. Gari deemtiin biyya hunda keessa Itoophiyaa ta'uuf deemti. Maal jette jedha arguuf jirtan. Video keessuma irratti dhaabaa video biraatiin amma walitti deebinu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadana guyyaa 12ffaa lakkoofsisne jirra.